Sagantaan ashaaraa magariisaa akka biyyaatti erga jalqabee waggoottan lakkaa'amaniiru. Godina Jimmaattis yeroowwan darban keessatti biqiltuuwwan miiliyoona hedduun lakkaa'aman kan misooman yoo ta'u, nutis biqiltuuwwan kanaan dura misooman sadarkaa maaliirra jiru jechuun daawwanneerra. Aanaa Deedootti biqiltuuwwan waggaa 3 dura misooman lalisanii iddoowwan miidhaman deebi'anii dandamachuu isaaniiti kan daawwanne. Lafa duwwaa barahaa qaba. Isa kanaaf amma lafa duwwaatu taa'u. Isa kanaaf uummanni ashaaraa magariisaa asirratti bu'aa faayidaa isaa kan qabu jedhee uummanni bahee torbiidhaan bultii 4 keessas dhufee ilaalaa bulchaan gandaa itti hirmaachisuudhaan ashaaraa magariisaa kana asitti bahee dhufee dhaabeera. ከዚህ በፊት በረሃማ ነው ብዙም ነገር የለውም በቃ kanaan dura biqilaan tokko irra hin jiru ergama mootummaa fudhannee gamtaan baanee iddocha biqilootaaf misoomsine በጉድጓድ መቆፈሩም በኩትኳቱም መልሶ ዳግመኛው sagantaan ashaaraa magariisaa madaala qilleensaa eeguun dabalatatti qonnaan bultoota dargaggootaaf dubartootaaf madda galii ta'uu irratti argama. Kanumaaf wal qabatee qonnaan bultoonni aanaa Deedoo waldaan gurmaahanii damicha irratti hirmaataa jiran biqiloota gaattiraa kanaan dura misooman gurguruuf sanyiiwwan qopheessuun galii irraa argataa jirra jedhu. Ergasii gurgurannee uummanni bal'aan asirratti gara miliyoona 3 wayiitti gurguratee bu'aa guddaa irraa argatee tajaajila addaa kan oolaa ture jira. Isaa falanni dura immoo sanyiin madabiidhaan qophaa'uudhaan madabii gara 7-8tiin nu waldaan qopheessine erga qopheessine uummataas kennaa ofiifi dhaabbataa kana keessatti ala bu'aa isaa argine jennu gizeerii tattaaffii itti godhaa turre. ዝግጅቴንም ወደ ኋላ ልልም ነው በቃ አሁን በሚነሱ duula bara kanaa irratti hirmaachuufis qophaa'eera. Maatii kootii fi namoota naannoo kakaaseen dammaqinaan irratti hirmaanna ማለት ነው በጣም ትልቅ ዝግጅት ነው እያደረግን ያለነው። Godina Jimmaatti biqiloota bosonaan dabalatatti biqilootni bu'aa dinagdee qaban bal'inaan misoomaa turan. Kanaanis qonnaan bultoonniif dargaggoonni fayyadamaa ta'aniiru kan jedhan ammoo itti aanaa bulchaa godinichaa obbo Yesuuf Shaarooti. Gama dinagdeetiin immoo biqilaawwan baay'een kan bunaa dabalatee kan mukeenii dabalatee kan buufata biqiltuu mootummaatti hoogganamu akkuma jirutti ta'e garuu qotee bulaan baay'een biqilaa bosonaas haa ta'u biqilaa bunaa kuduraa muduraa dhaabuudhaan immoo birrii guddaa irratti kan isaan argatanii jiran keessumaa muduraaleen akka abukaadoo haasii sanyii fooyya'aa kan ta'e yeroo dhiyoodha kan inni dhufe amma yeroo ammaa kana waggaa 3-4 arfan kana gara biyya alaatti erguu jalqabne ekspoort gochuu jalqabneeti godina kanarraa jechuudha. Sagantaa ashaaraa magariisaa bara kanaatiin biqiloota miiliyoona 300 ol misoomsuuf karoorfamu kan eeran obbo Yesuuf aanolee godinichaa hunda keessatti qophiin taasifamuu himaniiru. Biqilaa gosa garaagaraa miiliyoona 365 lafa hektaara 93 fi kun aanaalee 20 gandoota baadiyyaa 513 qabnu keessatti dhaabbiidhaaf qophaa'e yeroo ammaa kana boollii kilaasteraan qophaa'eeti kan jiru. Biqiloonni kunis akka kanaan dura biqilaa bosonaa qofatu hin taane dhibbeentaan 60 kan ta'u biqilaa bosonaati biqilaa bunaati kana keessaa miiliyoona 365 keessaa jechuudha. Dhibbeentaa 20 muduraaleedha. Godina Jimmaatti sagantaa ashaaraa magariisaa bara kana geggeeffamu irratti namoonni miiliyoona 1.2 ni hirmaatu jedhameetu eegama.